Alhamdulillah hordoftoota channel faamii YouTube jalatti argamtan hundi keessanii ani naga kooti alhamdulillah fayyaan qaba. Hojii haaraa isinii qabadhee dhufee jira. Kan isinii qabadhee dhufe ammoo Facebook password keessan namni isin jalaa yoo arge yookaan iccitii keessan akka ilaalle yoo barbaadan fala gochuu qabdan qabadhee isinii dhufee jira. Kana waan ta'eef hordoftoota channel kiyya hundi keessan channel kana subscribe, like, comment yaada'uu qabaattan kennuu dandeettanii share illee gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Facebook lamatu jira, lamaan keessaa ka barbaadanii amma like isinitti mul'isu. Facebook yoon qabaanne yookaan yoo Opera irra fayyadamtan ta'e yookaan yoo Chrome irra fayyadamaa jirtan ta'e akkaataa asuma itti buufattan illee isinitti mul'isu. Asumaan seentanii Play Store ni seentu. Erga seentanii akkana isinii baasa ni tuqaashtuu boota sani Lite jedhama asitti. Lite isii kana tuqaastu. Ayaan dura waan buufadhee jiruuf akkan naa dhufa. Yoo buufattanii hin jiraanne install gochuu dandeessu. Open gootanii yeroo open gootan kana isii sadiin gara na harka mirgaa irraa mul'atu kana ni tuttu. Erga tuttanii haala kana isinii baasa. Eega baasee booda setting and privacy kana ni tuttu. Yogguu kana tuttanii setting kan jedhu amma kanaaf lakkoofsa tokko irra baase kana waan diimaan tuqaase kana ni tuttu. Isinii baasuu dhabuu danda'a waan ta'eef erga tuqaastanii booda security and login kan jedhu security jala ka argamu kana yeroo takka ni tuqaastu. Haala kanaan search isinii godha. Eega akkana isinii godhee booda akkana isinii baasa. Eega change password jedhu login jalatti isanii tuttu. Eega tuttanii booda current password and new password retype and new password jedha. Asii galchitan current password jalatti isa duraan fayyadamtan kan namni isin jala argisan. Fakkeenyaaf kiyya addis yaa galfadhu. Nama asittis godheet see godha. Yeroo gongorri jiraatina urgaa yookaan naaf itti galcha waan ta'eef sirrii miti jedhe. Haala kana itti galchitu. Incorrect jedhaara natu dogongore waan ta'eef. Ilaalla. Amma naaf sirraa'ee jira. Haaluma kanaan isinii fida waan ta'eef kaasaan login jettaniini continue jettaniini passwordii kiyya haalaan naa milkaa'ee jira waan ta'eef passwordicha kana log out godhee ilaalume amma log out yes. Kaazaan see passwordii kana irraa balleessitanii ni tuqaastu. Yoo tuqaastan passwordii isin gaafata. Ka duraan passwordiin koo ka duraanii waan qayyaree jiruuf amma dalagee kanatti galcha. No correct jedhaara.
naaf sirraa'ee jira haalaan. Haala kanaan jijjiirrachuu dandeessu yoo yaada qabaattanii sheer koomentii naaf gochuu dandeessu.